Yohaannis tokkoffaa Yohaannis boqonnaa afur lakkoofsa 16 lakkoofsa 8 lakkoofsa 16 hin dubbifna achi gubbaa dhaabadheen macaafa qulqulluu kan isin barsiisutti yaada. Epistle of John chapter 4 verse 8 and 16. Eshi nus jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra. Nus jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra. We understanding God love. We are understanding God love now. Nus jaalala waaqayyoo nuuf qabu maal gooneerra hubanneerra. Me jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra waliin jedha. እግዚአብሔር ይወደኛል ማለት ነው። እስቲ እግዚአብሔር ይወደኛል። God love me ይላል። ይላል። እሺ አመኔረስ ሁበኔረስ አመኔ we understand and believe. እሺ waaqayyo jaalala. God is love. namni jaalalatti qabamee jiraatus a person who abide or love waaqayyo keessa hin jiraatu. He live in God. waaqayyos isa keessa jiraata. It is something God is live in him. Zina. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni naman jaalanne raawwatee waaqayyoon hin beekodha. Namni nama jibbuudha. Namsa gadaa'e waan ta'ee jedha. Mootummaa waaqayyoo iyyaatu hin dabala. Nama simmoo qaqqabi eessa deemaa jirtanii? Barumsi keenya ganama kana akkana jedha. Hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu cimsachuudhaaf maal gochuun nutti jiraata? ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነታችን ልናጠናክረው ዘንድ ምን እናድርግ? What we can do to make our relation with God, to strengthen our unity with God? What we can do? ምን እናድርግ? tokkummaa waaqayyoo wajjin qabnu. Deemsi kee waaqeffannaan kee waa'ee jireenyi kee qabaachuun kee dhabuun kee ba'uu keenya galuu keenya keessatti waaqayyo inni waaqeffannu kun akka nutti mul'atu akka waaqayyo laphee keenya jireenya keenya hafuura keenya akka dhugoomsuuf maalaa kun what we can do maalaa hojjennu hariiroo waaqayyo wajjin qabnu cimsachuudhaaf maal gochuun akkasii ta'u keessaa tokko akkana jedhu sammuu waaqayyo na jaalata jedhu qaba. Akka kaasaatti waaqayyo na jaalatadha. Akka kaasaatti waaqayyo na jaalatadha. Otu funyaan sana sitti ba'ee jiru si jaalata waaqayyo. Otuma si lukkubu si jaalata waaqayyo. Otuma rakkachaa jirtu si jaalata waaqayyo. Sagaleen kaasi wallaan keedhaga waaqayyo na jaalata dhiyees. Waaqayyo maalidha? God is love you. Waaqayyo afur gurguruu lakkas naan jira. Namootan har'a eenyummaa koo mirkaneessuuf hin qabanaan jira. Meeyyaati waaqayyo na jaalateera. Otoo anuman jaalatiin otumala. Otoo waan tokko siin gadhiifne ganama kana harki tokko dhufee waa sii mallatteessa. Meeyyaati waaqayyo na jaalateera. Faalisti Joon. Wangeelli Yohaannis afur kudha jaha dubbisa. Nus jedha. Yohaannis jedha. Nus jaalala waaqayyo nuuf qabu hubanneerra. amanneerras waaqayyo jaalala namni jaalalatti qabamee jiraatus waaqayyo keessa hin jiraata. waaqayyos isa keessa jiraata. Look, namni wal jibbaa wajjin jiraachuu hin danda'a. Namni jaalalatti qabamee jiraatu waaqayyo maalidha? Jaalala. Nus hin amannas hubanneerras waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu jechuun namni waaqayyo wajjin jiraatu jechuudha. Namni waaqayyo wajjin jiraatu jechuun namni seera isaa eegu, namni abboommii isaa eegu, namni isa sodaatu, namni isaa iddoo qabu, namni maqaa isaa ol qabu waaqayyo keessa jiraata, waaqni isa keessa jiraata. Siifii waaqayyoon gargar baasuu kan danda'u jibba bichaa. Siifii waaqayyoon gargar gochuu kan danda'u mucaa seexanaa kan si godhu jibbadha. Mucaa waaqayyoo kan si godhu jaalaladha. Injaalatta yoo ta'e ati mucaa waaqayyooti. Nama jibbita yoo ta'e ati kan seexanaati. Kana namni na wal jaalatu wal wajjin kan jiraatu waa wal jaalatu uummata tokko keessa wajjin jiraatu. Kanaaf jaalala qabda yoo ta'e waaqayyo mana kee jira atis mana waaqayyo keessa jirta. Yeroo kanaa deemtu si wajjin ta'a waaqayyo. Yeroo bishaan keessa deemtu si wajjin ta'a waaqayyo. Isaayyaas keessatti akka jedha miti haatillee ilmoo ishii gatuu hin dandeessi. Yoo ati ilmoo ishii gaddayyuu ani garuu maal godhu sin gatu.
wajjin anta waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhe iyyaatti waaqayyo nafaana jireera akka waaqayyo wajjin jiru namni nutti immoo hin qabu ihire jaalala maaliif sina sammuun keenya beekuu qaba argama waaqayyo nu wajjin ta'u waaqayyo namarraa lallaba namaatiin gargar babachuu nutti hin jiraatu